warroonni viidiyoo kaleessa hojjedhe irratti gaafii na gaafachaa turtanii maal jettanii na gaafattanii komentii ol baasuun barbaanne waan ta'eef akkanumatti isinii deebisaa rakkoo hin qabu. Na gaafachuu keessan immoo galatooma ulfaadha warri gaafis na gaafachaa turtanii akkasuma immoo warri bagattiisi gahilleedha naan jettanii kan dhufuunis yaa ga'u naan jettanii hedduu takka galatooma ulfaadha isin jaaladha. Isin jechuu jaaladha obboloota koo egaa itti aansuudhaan immoo gaafii keessanii na gaafachuu keessanii baay'ee natti tolee jira. Maaliif walirraa baranna waan beennus waan badaaf gaariilee walirraa barachaa deemne jechuudha. Wal gorsa solii ta'a namni karaa kamiin deema namni karaa kamiin deemne gaafachuun keessa sirriidha. Dhugaa rabbii ana na gaafachuun keessan hedduu natti tole jechuudha waaqa. Na galatoomaa isin jedha. Gaafin keessan ijoollee baay'een akkas jettanii ati akkuma nama baraatii feesbuukumaan janajjantee bagattiisi ga'e jettee moo maatii keetu beekee moo akkamitti akkana jettaa naan jettanii akkasuma immoo maaliif fuula dhusitaa naan jettanii fuula beekatu maafan akka faaxoochiin na jala allaalle jedhee tanan malee waan biraatii miti kadhan fuula dhusee waan maal onneen kenneen balee dhusinee bara innaa inni rakkoo hin qabu innaa dhugaa keessan jettanii beektanii maalidhaaf wanta na gaafatan kun yaanillee isinii deebisuudhaaf qophiidha. Maaliif namni tokko walirraa barataa eessan deemtee karamiinii akkamitti akkanumatti ol jaalattanii baga gammaddan jettamuu akkasuma maatiin kee beekee jiramoo maatii keessi jaalatee jiramoo nama maatiin kee beekee moo osoo maatiin kee hin beekee moo maalidha mee ragaa nuuf fidillee warri jettan jirtanii akkasuma boolidhaa illee wajjin galuuf amma gadi baasaa jirtaa faallee kannaan jettan jirtanii dhugaa dubbachuudhaaf walirraa barachaa deemna waan kana dhaggeeffadha. Dhugaa si fayyada jechuudha. Maaliif namni eeyyeen dhugaadha. Ijoolleen tokko tokko dogongoranii kan boolidha. Ijoollee gara feesbuukatiin janajjananii baqa miidiyuma kanarraa wal baratanii kan booletti wal fuudhanii wal ganan hedduutu jira. Dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Baay'eetu jira. Akkasuma immoo kan galuudhaaf gaafa isheen jettu kan bilookii godhu baay'eetu jira. Kan booletti immoo waasaamee deemu baay'eetu jira. Waan miidiyaa irraa argaa jirru jechuudha. Dhugaa dubbachuuf hedduutu jira. Baay'eedha wanta akkanaa kuni jechuudha. Kanaaf walirraa barachaa deemna. Ati karaa kamiin deemtee maatii keetu seera sii godheeti immoo ganaa seera afuufootti godhachuu deemtamoo naan jettaniin baay'eedha gaafin jechuudha. Kan na gaafachaa jirtan jechuudha. Innaa ani dhugaa dubbachuu fi maaliif wanta tokko beektanii jirtanis waan ta'eef waan nan isin dhorsuun qabu silaa sapiraayizii isin godha jedhee yaadee ture garuu naa beektanii jirtanilleedha jechuudha. Kanaaf immoo sapiraayiziis naa ta'uu hin dandeenye isinii asuma gabaabatti maal isin jechuu barbaadetanii obboloota koo ani nama gara miidiyaatiin jaalatee miti yookiin immoo gara onlaayiniitiin nama jaalatee yookiin immoo feesbuuka wantoota gara garaatiin nama wal jaalatee miti jechuudha. Namni kun yookiin immoo hiriyaan kun kan naa dhufe karaa namaatirraan jechuudha. Nama maatiin koo beeku nama biyya kootii nama maatiin koo beeku namni maatiin kootti dhiyaatu akkasuma immoo namni walitti fide sunis nama anaa fi maatii sanitti maatii kiyyatti dhiyaatudha. Nama sirriitti wal beekudha. Maatiin kiyyaaf maatiin mucaas nama sirriitti wal beekudha. Nama ganda tokkooti. Aana irra tareeyyuu nama ganda tokko keessa jiru jechuudha. Innaa kanaaf ani kan walitti dhufne karaa namaatiin karaa namaa sanirraan immoo karaa maatiiti jechuudha. Namni walitti nu fide malee ani maatii kootti dabarsee jechuudha. Maaliif abbichi suni wanta san hin ta'a jennaan bakka maatii sun waan jaalatan maatiin mucaasaniitis waan maatii koo beekanii fi anas beekuu baatanii ani dhugaa dubbachuu fi mucaa waliin beeknu turre garuu nama biyya tokkooti waliin beeknu innis nan beeku ture garuu biddeen kun akka carraa waanuma bakka sii dhufu isin beektu bakka sii ba'u isin beektu beekaa ijoollee dhugaa waaqaa jechuudha. Ani mucaa waggaa jahan janajjane bakka waggaa jaha janajjane waggaa jahan kana keessatti homaa walii gochuu dadhabne waliif bakka waan anan jedhessi fudhachuu didee baay'ee tokko na aarsee ture jechuudha. Garuu waggaa jaha wal janajjanne malee homaa walirraan qabu cubbuu walirratti raawwan waan haasaa keenyaa malee homaas narraan qabu homaas isarraan qabu cubbuus narratti raawwanne cubbuus irratti raawwanne mucaa waggaa jaha wal janajjanne jechuudha.
chaanala kaan irratti hojjedheen ture yeroo baay'ee gizii biraankii godhufaa waan bakka sii jirratti hojjedheen ture mucaasanii indillee nama biyya kiyyaati jechuudha. Isa immoo akkanumatti wal jaalanne jechuudha. Nama biyyaati waan ta'eef. Kunis nama biyyaati. Garuu kana hin beeku. Sanan beeka malee kana hin beeku. Xiqqooshii ganduma tokko ta'ee narraas siqa waan ta'eef kana hin beeku. Innaa kan dhufe immoo kara namaatiin. Namatu nama akka nama gaarii ta'ee nama dhuguma bultiidhaaf nama barbaadu akkasuma nama maatii kee beeksisee bakka gaa'ela keessi gahuuf barbaadu nama bultiidhaaf si barbaadu malee nama qarshiidhaaf miti yookiin sitti fayyadamee si gatuu fi onlaayiniin barattee si janajanii miti seerumaa jechuudha. Walumaa galatti seeraa jechuudha. Innaa kanaafi ani kara seeraatiin jechuudha. Seeraa maatiin koo beekaniiti. Maatiin koo immoo viidiyoo isinitti agarsiisa. Viidiyoo isaanirraa hubachuu hin dandeessanii. Viidiyoon kun immoo kan 8 yookiin jaarsummaa jedhama. Akka naannoo keenyatti jaarsummaa jedhama. Haala sanirraa nan dhufe malee haala sanirraan guyyaa kaleessaatti ta'e wantichi suni kan ta'e guyyaa kaleessaatti akkasuma immoo viidiyicha sasiniif fida. Yoo viidiyichi kun dheerachuu baate viidiyoo kanarratti isiniif maxxansa. Yoo kan immoo viidiyoon kun dheeratu ta'e viidiyoo isa lammataa hin daawwattanii isa lammataatti irrattan viidiyoota isaan biyyarraa naa erganii isiniif maxxansaa jechuudha. Maaliif dhugaa isiniin jedha haguma fe'es namas jaalattu karaa onlaayiniitiin yoo ta'e karaa namarraan yoo ta'e yoo maatii keessi jaalate malee ati qofti jaalattee faana badin dhugaa isiniin jedha jechuudha. Ani dhugaa dubbachuuf mucaa kanaan waliin haasofnee namni natti fidee waliin haasofnee waa hundi isaa wal gaafannee waliin haasofnee saniin booddee maatiin mucaa sanis waan akka mucaa sun fuudhu waan barbaadaniif akkasuma immoo akka waraqata jedhama akka biyya keenyatti waraqata ergama dura waraqata akka ergatus kan nama nutti fide santu maatii koos akka eeyyamsiisu na taasisee jechuudha. Akkan ani dhugaa dubbachuu fi maatii koo irraan dabarsi. Maaliif kan anfii kiyyaa jaaladhee jira garuu isin yoo naa jaalattanii maatii san qorattanii isin yoo naa jaalattanii ani mucaa kana hin beeku maatii isaa hin beeku. Ani dhugaa dubbachuu maatii hin beeku garuu biyya kiyyaa fi aanaa kiyya keessaa hin beeku naannoon beeka malee. Akkasuma immoo maatiin beeku maal akka ta'an beeku mucaa maal akka hojjetu akkanan hojjedhanaan jedha malee akka inni wakaan hojjetu hin beeku. Kaza maatii kootti qoratee mucaa kana ani nan jaaladhe malee kana itti dabarse maatii kooti. Maaliif nuti seera qabna, Oromoo seera qaba, aadaa qaba, safuu qaba. Ol jenneetuma kan faana deemnu mati. Gaafa ani jaaladhu gaafa maatiin koo naan jaalanne eenyuma faana iyyuu deemuu hin danda'an. Dhugaa isiniin jedha obboloota koo eenyuma faana iyyuu deemuu hin danda'u. Gaafa ani jaaladhe maatiin koos na jaalatan. Gaafa maatiin koo lakki naan jedhani ittiin dhiisa qaban isin jechuudha. Maaliif Entauka, aku majalah dijirtu jibi jirti. Nama sawwan beekaniif waan qorataniif maatiin koo dida malee doomaan namni sun waan gaarii ta'e maatiin koo diduu jechuudha. Kanaaf immoo maatii kiyya ittiin dabarsanii maatii kiyyaani ani beeku na gaafatanii jennaan waraqata hin argate mucaachee waraqata gaafa ergatu maatiin na gaafatanii maatiin na gaafannaani ani jaalachuun keenya dhugaadha. Kanatti dhufe ani feesbuukoon yookiin immoo onlaayinii sun taane karaa namaatirraa himatanii jiran isaanis karaa namaatirraa akka yookiin mucayyoo sun akka nama gaarii ta'e yookiin akka nama gaarii ta'e waan hunduma isaanis qoratanii anis immoo maatii kootti dabarse. Ani beeku mucaas hin beeku maatis hin beeku isin qoradha. Ani jaaladheen jira garuu yoo isin naa jaalattan maatii sayyoo isin naa jaalattanii qorattanii mucaas waan hojjetu waa hundumaa nama karoora qabu kaayyoo qabu yoo ta'e isin naa jaalattan welcome ani isinii fudhee jira jedhee akkasitti itti galee jechuudha. Malee kan onlaayiniidhaan janajanii kan onlaayiniidhaan itti galee miti jechuudha. Walumaa galatti viidiyichi dheerachaa jira waan ta'eef viidiyicha immoo kan 8 yookiin kan jaarsummaa isiniifan maxxansa jechuudha. Marsaa itti aanutti hin daawwattan jechuudha. Kanaaf ani karaa seeratiin maatiin koo beeketi. Maatiin koo immoo dirqama yeroo waraqaan tokko ergamu yoo maatii sun qoratamaa ta'e maatii san jaalatanii jedhanii wal jaalatanii intara saniin kennu jechuudha. Akka naannoo keenyatti kennanii immoo 8 yookiin jaarsummaa jedhantu dhaqama jechuudha. Akkuma diggisaniituma dhaqama wanta aduu sanii godhamu achitti godhama jechuudha. Anaan duubas rakkoon qabu 8 jechuudha. Anaan duubas ta'uu danda'a. Bakka koo yookiin obboleettii kootii yookiin immoo kan biraatu taa'ee waan anaaf ta'uu qabu godhama jechuudha guyyaa san. Innaa kanaafi
viidiyocha ittaan hordofaati viidiyocha isaan biyyarraa naa waraabanii naa erganan isinii maxxansaa viidiyocha sanirraa immoo hubachuu dandeecha sirriitti akkaataa jaarsummaa jedhanii taa'anii dhugaa waaqayyoo jechuudha. Bakka osoo bira jiraatanii waa hundumtuu baay'ee namatti tola jechuudha. Garuu ani bagan bira jiraatanii bagan bira jiraatanii bagaadhaan duuba godhame warra jaarsummaa gaafa jaarsa qixxee buutu nama gaafa jaarsa qixxee ta'e jechuun baay'ee si qaanessu jechuudha. Nah akkasii jedha hordoftoota tiyyaa hedduutu kanaa galatoomaa viidiyoo ittaan immoo daawwadhaa viidiyoo ittaan immoo viidiyoo isaatan isinii fida viidiyoo guyyaa jaarsummaa kaleessa waraabame sana isinii fidaa jechuudha. Sarratti na hordofaa isiniin jedha ani karaa walumaa galatti karaa seeratiin isiniin jedha. Maatii kooti sirraanii malee ani nama asii achi daldala akkasii san qabu jechuudha. Yeroo dhiyoodha garuu wanti kun fagoollee miti haasaa fagoo dheeraa sanii miti jechuudha. Amma akkasii jireenya waan ta'eef akka maatiin koo naa jaallate anis nan jaalladhe yoo maatiin koo naa jaallate welcome yoo ani qofti jaalladhe maatiin koo naa jaallatanii hafa jaalala san tofa malee ani dhiira wajjin hin feeyu jechuudha. Maaliif kabajaatu jira seeratu jira. Abbaa fi haadha kee kabajuu qabda. Maatii kee kabajuu qabda. Firoottan kee kabajuu qabda. Biyya kee kabajuu qabda. Seera kee, aadaa kee, duudhaa kee, amantaa kee eeggachuu qabda jechuudha. Waan hundumaayyuu jechuudha. Na kanaafi akkas ta'e jechuu barbaade tan walumaa galatti. Kanaafi kun karaa seeratii isiniin jechuu barbaada. Ani karaa maatii kootiirraa malee karaa oonlaayiniitirraa ni miti. Ani booleedhaan yookiin immoo nama booleedhaan fudhatus miti. Jechuudha seera qaba. Ganaa immoo seerri kun kan isa lammaffaati. Sadaffaan isin jira. Sadaffaan kaawaa xiqqishuudha waan naannoodha. Yaa isa tokkoffaadha kun jechuudha. Sadaffaa lammaffaanis immoo jira. Sadaffaan immoo isa guddicha guyyaa gaa'ilaa san jechuudha. Anna akkasii isiniin jedha. Hundumaafiyyuu galatooma ulfaadhaa warri gaafis na gaafattan isiniin jedha. Isiniin kabaja hunda keessanuu.